الشمال حركة دعوتو تابي كبجمتو تميتي أكيد أنا كي أبي جانا نتيا بكترتني السناكي تسمين سدا أقوم بكم فيسبوك أكيد يا سوالي نفترض تريكو نراو برميترا كنا يادا تكوزو باشين دبر فاتشو بربادا كما يوتيوبي كي ياتي النوردبا سنينجا سوادي كنجاني لبودان نجا فيسبوك وبرمي ملي Oromo akan cara Oromo terkati dalam satu kesini dalam berbeda isin calan lewe kemiti kabar rabi keporsa pala cara Oromo kemamaku agenda semua nak nawai General Kamali Wulkabati dema turukun an naftanju isa degeru zontane lokani motu isa radupacho zontane jawari mana hida ke setara kabsao tapi kero Oromo hayyoonni Oromoodha dubartiin Oromoo mana hidhaa keessatti mootummaa abbaa irreetiin waraana isaatiin gudeedama waraana isaatiin akka hin taanetti dhahamaa reebamaa dararaan heddurra ga'e mana hidhaa keessa taa'aa jirti. Nuti immoo osoo kana ijaan arginu osoo kana gurraan dhageenyu ajandaa nama tokkootiin fiiguu hin qabnuyyuu barbaadu yoo diiges barbaadu yoo ijaarates dhimma nama tokkooti jennee hayyoota teenya dagachuu hin qabnu. Kanaafuu nuti yaadni keenya qabsoon teenya mormiin teenya gara hayyoota teenya mana hidhaa jirtutti haa ta'u. Haaluma kana wal qabatee mootummaan abbaa irree guyyaa har'a hayyoota teenya irratti ragaa sobaa raggaasisee jira. Ragaa sobaa raggaasisee jira. Dhugaa baay'ee na gaddisiiseera. Hedduus akka na gaddisiise. Jawaaradha. Nama ragaa sobaa dhokatanii irratti ragaan osoo hin taane nama silaa haadha hidhaanuu isaan malleetu dhiiratu jagnatu har'a mana hidhaa keessa jira. Kan osoo arginu kan osoo dhageenyu dhimma nama tokko irraa dubbachuun gatiin qabu tuffadhaa bira taraa dhugaa isinitti himaa. Maaliidhaaf nama deeggaruun barbaanne tokko nama wanti isaas hin gammachiifne tokko tuffadhuu bira tarii amala wayii qaban dhugaa isinii himu nama tokko ni jaaladha yoo jaaladhe ni faarsa. Waan qabu lubbuutti as kennuun ni ta'a nama sanii garuu bakka tokko immoo yoo hin jaalanne yoo deeggaruu feene yoo irraa dubbachuu feene maqaa yoo kaasu amala kiyyatu akkasitti hundi keessanuu akka amala keessaniitiin deema dhimma nama tokko ajandaa bilisiginaa nu kennite ajandaan jarri nu kenniteertu sun akka yaada kiyyaatitti an akka nama tokko deeggaruutti osoo hin taane akka yaada sammuutii keessaanitti isin dubbadhaa jira. Kana isin yeroo ajandaa hayyoota teenya mana hidhaa keessa nu ragalchiisu qaroodhaan teenya mana hidhaa keessa nu ragalchiisuudha. Kanaafuu nuti ajandaa bilisiginaan akka nuti dhugaa haa ta'ullee ajandaa haa ta'ullee dhimmi kun jechuudha. Waan kana biroo kunne qeerroon biyya keessas hayyoonni fi aktiivoonni biyya alaatti biyya keessa jirtanis yeroo tanatti saba keenya hayyoota teenya mana hidhaa keessa jirtu saniidhaaf sagalee ta'uu qabna malee abbaan barbaade waan barbaade ol gadi baas kurra jalaa cufachuudha. Maaliidhaan waan san deeggaruu waan fedhan qabne waan san irraa dubbachuu tuffannee bira kutuudha. Maayyo dubbatan salphisuun jalmaa jal'isu jedhanii miti waan gara bilisiginaa kanarraa nutti dhufu nuti tuffachuu qabna. Fedhu dhugaa haa ta'u fedhu soba haa ta'u maaliidhaaf seetan yeroo tana akka sagaleen hayyoota teennaa ukkaamamtu warra karoora baafateedha. Kanaaf hayyoota teennaa sagalee haa ta'u kaayyoon keenya qabsoon teenya tokkummaan teenya akka durii daran itti haguufu kan maqaa ofiitiin barbaade maqaa ofii kabajatu barbaade saba isaa waan fakkaatu hojjetu kan moozim jedhee maqaa ofiillee xiqqeessuu barbaadu dhimma isaati gara barbaade haa deemu. Kanaaf jettanii jawaariin akka hin dhageenye hadaraa isinitti haa ta'u jawaariin ragaa sobaa irratti ragaa jiranii rabbiin mirga isaa haa dhaabbatu rabbiin isa faana haa jiraatu dhugaan isaa ifa haa baatu jawaariin faana haa jiraannu halkanis guyyaas du'aayinis ta'ee yaadanis ta'eef jawaariin hojii haa dhaabbannu jawaariin hojii haa jiraannu hayyoota teenya mana hidhaa jirru haa ilaallu ajandaa nama tokko lama ofirraa haa cufnu isiniin jedha tun amsa oromummaa amsa obbolummaa gandatti immoo akkan akkasiin amaanaa isinitti haa ta'u ani abbaa kiyyaa ta'e nama oromoon taaneen deeggaru abbaddee tana ila waadaan isinii seena waadaa gootota kaleessaati eenyu yoo ta'e nama oromoo hojjetu wajjin jira lubbuuti yanni inni kennaafi. Humnati yandan doona mani qarqara dadhabu lubbuutii fidee nama sadii ni kenna. Kanaaf Oromummaa teenya irra walaa jibsinu wal nyaachuu dhiifne ganamas galgalas guyyaas yaadni kenna jawaarii fi qeerroo teenya mana hidhaa jirtu
dubartoota mana hidhaatitti gudeedamaa jirtu tamboos bakka adda addaatitti reebamaa gudeedamaa jirtu ummata keenyaaf sagalee haa taanu ajandaa nama tokko lama waa'ee paartiidhaan amirraa dubbachuu nuyyuu barbaadu maalidha faayidaan nuun qaban waan ta'eef كفايدة نوكبان كبؤان وبوسا من هيدا جراني وبليوان سيتان مسيني تلامة أبي أسمع وصو نقاتين جدين بوين بقى جمدة جمني جرا بقى نقام باتي بقى قفتان نقاسي بافة بنيس هاركا بقى باتي سينجام إلمان أرمو إسينيس فيسبوك كيا بويات باتي وانا ديبنف بويات وكتوك أسيني سيري فيديو ورابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.